يلا سبران فكرة جلاني نكسي بايلا مالي فانتي أمنا تتندي يوم دي ما ناس دوريني يمي أبغى أفهم كذا ما أقول لك كيف تفهم لأنه ما أهلا وسهلا أنتوا جرب يا مفتي نجا 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 تا فضل بي والي جرتيه لبنتي يا في تسي وننتي يا في تسي أكاسي هو بديتين جرا جمشوا أيه أنا أما نما يدونا تياسو سينفل مالي بيتا خلونا تجيب توسان كا مالي في لالان كا اسمه مداي كا مداك أبو سنتي سنت دعام تمالي إن خاني تين دعام تبيتا أنا أما تعداد النتيجة أما سمون تيجترو سري ننجرتو نفكاتي بس نمان نبيرة تاعي كنمتي نوجينها سوسي سينفل وان سبب وان تجيبو تنا يو jechuun irra fuulleeffatee isii tana na waliin fure qofaa fedhaa jechuudha. Kanaaf ammumaan tanaawu haasaan barbaachisu ammumaan tanaawu nuti teenyee dila kana haasoo jirra aliin makaratti bira dabre jette ati aliin ni beeyta. Ammoo tanaawu waliin teenyee waan agarre haasoo osoo hin taane nama taana garagalchuu caalaa osoo deemtee isa sankaa bakka jiru qabdee waan irra jiru waliin michoo sanis dhugumatti itti jira moo dhugatti itti hin jiru. Duuba barqaraan dawreeni yamay abuu afaan kee namaan galu dhageeffadhu haa. Isa dhaqeen fidamma bakkeenya karatti bira dabree karan na bira dabree miti amma tilfoona qabda tilfoona isaa qabda liin saayiba keeti boo dhageeffadhu afaan oromoo. Ayyee waan bira akka harka wal keessaa qabduni. Lakkii. Khalaas erga harka wal keessaa hin qabaanne aliin saayiba keeti. Bilbila harkaa qabda ani amma akka nama tokkotti sitti himachuu jira waan kana beeku. Sirri. Ani dhugaadha nama wajjin taa'ee yeroo tana keessa jiruun tabiraa keessa seenee jiru tanatti na wajjin useetoo ofirraa haasa'uun fedhu. Isa kana dhugumatti faana buutee ammaan tana kaatee na bira jechuudha. Bakka inni jiru dhugumatti michoo barbaadu fute immoo tapha jiraa naaf fiduu dandeessa. Anamma kana jechuun akka nama tokkotti sitti himachaa jira beeku. Sirri. Isa kana naani goota moo akka ningoda nin laalame. Siifin fite yoo na garee gaasama. Amma karaa wal bira dabarree garuu bakka kanatti deema bakka sanitti deemaa bakkiyoon barbaadu deema yennillee. Egaa barbaada kan bakka inni barbaadu isumaa beekaa. Bakka barbaadu isumaa beekaa dhuguma barbaadu jira laala amma haasa kiyyaa sirriitti hubadhu. Dhuguma barbaadu deema moo natti taphachuu jiraa kaa dhugaan irra jiraachuu fi kana walumaan duuka buuteeti haala irra jiruu sadi amma ani akka nama tokkotti waan siyaasa kanarraa wanni sii galaa guutumaa guututti hin jiru. Naagala. Kalaas erga jiraate haalli numaaf irra jirullee kana meemchuu eessa jirti boo jettee isatti bilbiltee kaa eessa jirti jettee itti dhayitee dhugumatti michiyyuu fardeessee barbaadu jira moo anatti akkuma na bira dhufee qoosee boodara shubbitti na baafate jee maqaa na balleessisan ammas natti taphachuu deemaa ati sirriitti hubachuudha naa qabdaa. Bayeetiin amma akkam jettaati bayeetiin isa sii fidaa isa maaliif naa fiddan ani waan itti jiru kana inni seerumaan naa godhu jira moo oosu jiraa duuka bu'iiti hiriyaa keetti itti bilbilii dhaqiiti waan kana walumaan nurraa xumuraan isin jamaalii fi أنا كيس جرا قابو يدانا سيني خلاص كون قابو مال ولي يقول أيوة كان نقول سري يرد دولين كيف لا ليك دباسي سيفي ما وانا ريندي بنو أنا ما ينتبه يسوع مثلا كبدي في دوك أبدا أقول ما أنا أكمل كذا بنت نيم في دبكة إيه قال خنام فيرا خنام أما بشارة دوك أفهم نقرن قتشني أيه أنا عارف أما أرودا بتلا لان متان نقرن قلتي جراس إنجا شجرة كم بجورا أيه خايتي مالي بكني جرو تبلبلي دوباره غام بربادو جرمو غام بربادو تنجرو لو غام بربادنا زمو أكبر غام كاجي چوني جرامي هريان ول غرسيتي كا غام برباده كا وان كانو غدو غوتيتي ودين فداجي چودا خنا اسواتين ستي مادا ايه جباد وان كانو غدي اما متان غران غلچني دي خي سو ساده داده ديمن فيديو ايغا أنا فردي ده بيا قاعد منو كجوا سنتي نافات اللي يرد ولين أنا وان فردي ولين دي بنا إن شاء الله حياخي
خلاص تمام. أي نجاح rabbi isaa milkeessu yoo nagatti isiniin eegamee أي asuma taayetiin isin eegaa. Egaa Oromootiyaa haalli keessa jiru kana inshaallah rabbi haa tolchu hundumaa ho'i isinis du'aayi nu godhaa dubbiin dhuguma na dhiftee jirti ani fiifuu akkanumaafitti haalli keessa jiru kan wal xaxaa inshaallah rabbi haa tolchu du'aayi nu godhaadha khayruma barana takkaa fi takkaa bultii ijaarumaan qaba jeetiin jala mureetti deemu jira. Isa gaammoo kasi gargaaru waan ati hawwitee fi waan ati barbaaddu qaruurri ilma namaa yeroo hedduu dhugoomu kasiif dhugoomsu kan yaateetitti murtee tana hundaa'u si murteessee waan ati barbaaddu sana akka godhattu si taasisu rabbii du'aa godhaa isiniin ja'a. Kana jaraan eeguutti jira gaa inshaallah rabbii nagaan natti haa fidu. Akkasiin isiniin ja'a Oromootiyya. Afaan nama gurguree. Gubanne ba. Amma Ali qofa miti gammachuun siriyaa isaatii inshaallah egaa karatti waliin dhufne naan jee niin shakka waanuma kanaa walumaa galattu bara nan beeku nama amanuu dameetiin jira. Waan aliin natti ergatees natti hin fakkaata basaanii jechuun akkuma kalaas seenaa. Waalaikum salaam. Allah ya Rabbi isa baate. Asmaan samira maal maaltu qacarsi godhaa? Ani barana natti wajjeetu maakal wajjal jee tabiraa keessa jira. Akkasi Waan baay'een na qabe jaalattinis na qabde. Na qabdeetiin harkachuu dadhabee walumaan akkanatti waa wallaaqa waan namninis gamaa gamaa keessa sesseenee bultiin ijaara jeetumaan akkanatti rakkatee khalaas ogummatii jetana beetu firraa akkanumatti haasa'u jira. Ati isaa baate irraan tana hundumaa. Alla isin jiraan fayyaduma. Deemaas gara qabbanaa jira achi deebi'ee gamsa kana fayyadee. Kara keessaan dhufee jettu maali aliin faan tokkotaan. Aliin faan waanuma nuti jirru kana keessa walumaanuu jirra. Halumaa fi waan sallaali jennee inshaallah namni yoo bultii ijaaru deemu bara qubaan ijaaramu nama waliin jiruutu akkanatti waa hundaa ofitee akkasitti kan namni ijaaramu godhaami isuma kana deemimee jeetumaan dhimma tokkoof akkasitti isaas ergee waamuu kanaan ta'uu qabattu akkasitti deemee aliin faaneesi. Asirraa hojii jaana jaanii uggata kanaan bilbilan kaanu isaanii dhufe jeetan dhufee bara. Eessa jaana janii? Asibira kara kanaas. Yoomsi bilbilan. Reefun tanaatiin uggata kanaa bilbila chiyyaa hojirraa akkami daraartuu waan ta'e ishee halaan dhufaa jeetumaan bira hojjetu. Achitti yaana janii si bilbilani. Anillee achuma deeman jeetiin gaa khalaas quba qabaa bas hin beeku amma eenyu ergennee na biraa bee gammachuun natti dhufe. Gammachuunis kanatti aliin akkana karaa deemaa akkana maal jeetuma na wajjin haasee khalaas aluma duubarra deemee alii qabii fi digeeni anillee akkasitti bifa sanii waliin kutanii duuba maal siin jaa yeroo si bilbilanati. Sana bilbilan yaanaatuma beelata yaada walee gaafatee haayisa jirta jeeni. Akkana baala maqamnaa alii wajjin bakka biraa yaa'u jirraa naan jettee beekaa. Ate siin geeleteeti. Geeleti hin beektu keessan geeleti yaa. Amma bittiin beekan beekoon gaafu saniin arge akka geeletee taate hin beeku. Isiin akkami nama akkamii sila. Ani gaana gaala inshallah waan kutti dhufna khayramaa bee. Ayya. Hedduu tokko hojii turre jettee geeleti yaani. Altiree aliin dhugumatti si barbaada kute jechuun yeroo si bilbilutti ati maaltu fakkaata. Ani amma isaanuma kanaa uumamutti hin jiru hin shakka beektaa. Na jijjan uummataatu nama kanaatuutu waan garaagaraa dalagaa waan xaxxabtuudha. Amma inninis waanumaan jechuun ana gowwoomsuuf yookaan natti taphachuudhaaf na shawwatuuf haati deemu natti fakkaatti. Ati hangam takka amanta si bilbilee achitti deemu jira yeroo inni siin jiru beelee teetirraa dhageesseeti moo isuma qofarraa dhageesse?
أنا قلت هي اللي سبران فكرة جناني نكسب بايلا مالي فاجي أنا تتين ديما رغمان ديم جرا جتشودا تقولوا إن شاء الله أنا أنت تقولوا عم برد فوج جتون بين إن شاء الله akkas ga insha Allah khayriidhaan duraan shashakkuutiin jira ammoo ana amansiisu jirta dirqeeni wanti kophaa na kaayee kanatti qabu godhee na kaayee waanuma kana waan kun nam wal marsiteeti kanatti hurritti na qabde isii tana keessa taa'ee kopuma gangaladhee akkamii wanni kun je'ee bas ufumaanuu kophaati yaa gungumutti jira akka biraa baga rabbi na gaasi fide ma waan xiqqoonarraa waan kakaasu jirta ayyee السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا 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 نمار. اهلا وسهلا. انتوا جرى جدا. مفتاح. خذ قلبي.